السلام عليكم guys bagana gaan garo youtube channel qiyaa deebtan jecha arras barnoota haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti qawwaliin ilaallu akkaataa emailii keenya irraa maqaa duraanii irraa maqaa haareetti karaa salphaatiin akkaataa itti jijjiiruu waliin ilaalla. Kana godhuudhaaf jalqabee irratti aappii emailii keenya ni seenna. Aappii emailii baazawwee namoonni hin qabne karaa play storein buufachuu dandeessu warri android fayyadamtan jechuudha. Akkasumas warri iphone fayyadamtan karaa apple storein buufachuu dandeessu. Amma haala kanaan erga emailii keenya seennee maqaa irraa jijjiiruudhaaf maal goona? Jalqabee irratti loogoo gama mirgaa irratti argamtu isa gama gubbaa kana ni filanna. Haala kanaan erga filannee haala kanaan nu bana sana booda iddoo manage your google account isa jedhu kana ni filanna. Isa manage your account yeroo filannu kallattumaan eessatti akkana dabarsu waliin ilaalla. Informationii keessa emailii kiyyaatti na dabarsa. Amma search naaf godhaa jira hanga sitti ni nobsa. Kunoo akkuma agartan emailiin kiyya keessi isaa haala kanaan naaf baneen jira. Amma maqaa kunoo akkuma agartan gama gubbaa irratti maqaan waan hin taane jechuudha. Yeroon jalqaba banuu haala kanaan baneetiin jira. Amma kana jijjiiruudhaaf isa personal account jedhu kana kunoo akkuma agartan isa kana ni filanna. Sana booda haala kanaan erga naaf fidee gad deemnee isa name jedhu ni barbaanna. Kunoo akkuma agartan maqaan kiyya isa name jedhu ni filadha. Haala kanaan search naaf godhaa jira. Akkuma agartan haala kanaan maqaa kiyya naaf banaa jechuudha. Amma maqaan kiyya duraanii isa kana jijjiiruudhaaf isa iddoo qalamaa tana ni filadha. Iddoo qalamaa yeroo filadhu kallattumaan iddoo lama naaf fida. Jalqaba irratti maqaa kiyyaa fi akkasumas shornee maqaa abbaa kiyyaa naaf fida. Sana jalqaba irratti lachuu ni guute jechuudha. Fedhu ammoo ka jalqabaa guutee dhiisuu danda'a. Jalqaba irratti maqaa fakkeenyaaf ka duraanii haqee ni guuta. Fakkeenyaaf namaaf waan hin sirreessaa jiruuf. Haala kanaan maqaa shorneemis yookaan immoo maqaa faazarii jechuudha. Fuuldura koon qabu kan godhachuu dandeessan kan barbaadan. Haala kanaan ergaan godhadhee haala kanaan maqaa kiyya jijjiiradheera. Amma haala kanaan iddoo eegaan jijjiiree iddoo save jettu cuqaasuudhaan keessaa ba'uu qofaa jechuudha. Asirratti wanti dabalataan isinii himu isa nickname jedhu kana filachuu ni dandeessu. Kunis amma maqaa automaatikaalii isiniif kenname kan barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeessu. Maqaan kunis amma baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf yeroo YouTube irratti account seentan jechuudha maqaa kana gubbaratti isiniif fida. Haala kanaan jijjiirachuu dandeessu. Kanaas jijjiirattanii save godhachuu dandeessu. Sana booda haala kanaan ergaan jijjiiradhee ammaas keessaa baheetiin maqaa kiyya duraanii qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isin agarsiisa. Kunoo baakii yeroon godhu akkasumas loogoo gama gubbaa yeroon cuqaasu maqaan kiyya duraaniitii fi kun adda ta'e jechuudha. Haala kanaan jijjiirachuu dandeessu. Akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuun akkasumas chaanala kanaaf haala yoo taatan subscribe godhuun dagatina. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Nagayaan tura.